barbaadatti ni faasatti sitti dhufe idee bireeta khaynu na jaalatta garoon gaasi jaaladha dinan jaalatu Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jirtan hordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagaa qabdanii jirtan jabaatanii isin jecha khunooga deemuttiin jira bakka Sumayyaan jirtuun isin garsiisuu deemaarra nafaana turaan isin jaa bakka Sumayyaan jirtu geessatiin manatti galchuu deemaarra ishis manatti galcheetiin akka ishirraayis Abrahaam miila dhiqu godhuudhaaf deema eega hangangaa bakka ishiin jirtu ga'utti isinilleen anuma faana turaan isin jaa amtuudhaaf miti garuu beekatin akkana godhee Abrahaam asirraa'uu isuma sirreessuu fi sirraa'ee jira amma efanarralleedha miila dhiquu eegalee ishis naamusaan manatti galchee miila irraa dhiqa isamma hojiin isaa miiluma dhiquudha ganaa qoraan fiduu bishaan fiduu dalagaa beeraa dalaysiisuudha saniifuu amma nafaana turaa kun deemuttiin jira Sumayyaa biran deemaa jira gaayii inshallah fuudhetiin manatti galchaa manatti deebisa ishis akkanaati obboleeyyan kiyya eegaa xiqqoo hafee dhiyaatutti jirra bakka ishiin jirtutti kun ogaa obboleeyyan kiyya bakka Sumayyaan jirtu dhufeetiin jira asma taa'utti jirtaati wardaa itti arsii shamtu maal arsii agarteeti Abrahaam arsii agarte shamtu ajooftu taa'ee shamtu maal taatee asma shamtu asma taa'u jirti shamtu asuma taa'aa jira taa'e keessa maal godha jirti maal godha jirti ana kalmanti taa'aa jira ka maali Abrahaam yoo eser Imbeho kan Abrahaam shama ajaaya Maali? jibbisiisa Infetuis? infedon maali infedu isaa feersille maali kun badaadha kun faga jibbitee yoo aha ajaaya kun kanuma jibbanii ba ajaaya shama kun baguma jibbitee yoo jibbanii ammaan tara akkasii je ni galla manatti Ingalaan Abrahaam bakka Abrahaam jiru injiru barinni ni galla naafi ati laal teenye akka gartee gise duraan ti qottee irraa cirree miila irraa dhiini san gartee akkasitti sirraayis miila dhiqee anam khaleelaa narraa dhiqee miila narraa dhiqee qottee hundara irraa jira anindee akkasitti si godhates fedhan hin barbaadu Maali? Abrahaam shama badaadha Abrahaam maali isaaf asillee hin barbaadu maali bakka arsiin jirtullee toora arsiin jirtullee nan geessin maali hin barbaadu Abrahaam itersi maali arsiin jirtu takka nan arsiin maal si goote mti Abrahaam baga jibbite Abrahaam hin fedhan ammallee hin fedhu warra fuudhus hin fedhu la isa laal inni qoraan haanuu fidu bishaan haanuu fidu ani san laal har miila sirraa dhiqee qottee sana sirraa cireela si tolcha naa ta'u nam tolchuun hin barbaadu ni gallaayyaa kay shamaadha deema yeli isaa gifoof hin tolchuun ajaa shama ajaa laa baramma numaaf tolchee babbareechee katti boona maalo bareecha ajaa shamaan isuma argaa jibbaan danda'an argaa isa baga jibbite mataatu na dhukku baay'oo isaa argeen danda'an baga jibbite kay ammaan tana laal deemun haanurraa laal akkasitti tolchuu kaynu deemun kaynuun hin barbaadu fi Abrahaam jiru nan geessi jirtu arsiin tamtu jira miti kay arsiin maal si goote barbaadu shamtu arsillee maali ajooftu Maali? kam akka Abrahaam arsilleen arsii fi Abrahaam tokko arsii irraa dhalattee maal si goote re irraan dhalanne arsi maal irraa dhalatte beekon dhalanne arsi maali haa kay ammaan tana dhiisii kennu dhiisi kana maal godhutte dhiisii kay kay sababaa isaati kun hundinuu kay amma irraa dalayna isaa kay deem bakka Abrahaam jiru Injiru inni kay. kana keessa kan galadhu no waan mata gartu kana keessa jiraadha malee bakka Abrahaam maali amma eessa maal nyaatteerra mata kan nyaaddu akkanumatti jirtaan kay gallee waa nyaata godheetin aga Abrahaam addunyaarraa deemtu mata kan ni nyaaddu deema inni kay jiru inni laal inni akka gajjee dalayduu ta'ee miila nurraa dhiqu qooneti anaaf ati qoonnee jiraanna boonnee deem kay amma nuun hayaanu kaasigaa Maal goot? Bosona keessaa maal goot? Isa wajji jiraachuun rakkana naa wayyaan. Isa hojii jiraachuu irra kana wayyaa. Jiraachuun barbaadu mataatu. Anuu haati ilmaanii kun ooluma jiraadhu. Maa qabalta kay? Ol kay? Dhiisi tana maalitti qabaltaa miti kay? Ani hin deemu wardaa deemu gurdaa dhufte. Ammoo maal taatee qabalta? Ganda keenyan tareedu. Maal afuutee hin deemirri adda. Kay inni wajjin yaana gisee bira amma Ansi dhabuu hin danda'u. amma ijoolleellee achi jiru. Danda'u. Barna dhabuu hin dandeessu anillee si dhabuu hin danda'uuti kay ayyee. Waan bakka Abrahaam jiru nan geessin. Injiru inni kay. Na geessi bakka. Ganda keenya ni dhayinnaa ijoolleelleen achi jirti nagaan asheeta nyaannee waa hunda nyaanna kay. Amma eessa yaana Amma- reeba Abrahaam bira nan fidina mataatu na dhukku Isa bira si bira dhaqee. isa bira Barbaadu Abrahaam. isa bira si kay isa bira Yaana Abrahaam bira nan fidin. isa bira si fidua kay Kanarraa durtee akkatti kan hundarraa durtee. kay turre kay Hundarraa durtaan siyaa. dhiisire harkaan waa dhiisi harkaan Siyaa deeman. harkaan dhiisi afaanin haasa'u kay Deeman. Ana kuma jiraadhaan bakka Abrahaam wajjin jiraadhu laa achi keessa faala taa'ee
kooti kanarra jiraachuu naa wajji. Abrahaam wajjin jiraatu na wajji jiraata wajji jiraanna ree anaaf. Biyya kana nyaadhee jiraadhaanis. Anaaf naan bakka tirtutu nyaatallee siif fidaa garuu bakka waan nyaadhu dhiisi kan. Arsii fi san barbaadan arsii fi san barbaadan. Arsiin jirtu kan. Arsiin fi fuusi barbaadutti jirti kan. Eessa qofa mayyaan juutti jirani. Maal naa godhan fedhaan arsii fedhaan bakka arsii jirtu nan fidaan. Achi si fiduu fi. Sinaa hin jaallattu hangaan si jaaladhu nan jaaladhu. Karaa ganta keenya ni hojii ana asii maal goonaree ijoolleen mana hirtee Abdurrahmaan fa'aa jira bar khay. Hin barbaadan. Khay haa. Kinchan barbaadu ijoollee Ibrahim illee hin barbaadan sibichaa barbaada. Khay. Firummaa walitti hin qabdan jaartii isaati malee. Hayyaa khay. Barbaadan Ibrahim barbaadu. Ibrahim biraa miti bar. Hojii deemreetillee. Hojii Deemree hojiin deemna. taa'ii. Hayya deem. Hin deemu nasuma jiraadhaan. Bareedaa kana lafa. Kun bareedaa miti dhiis. Bareeda. Maamaan guuruun guuruun Bareeda. Kanumatti jiraadhan hojii jiraadhan na feete si fedhaan. Ansi fedhaan sirra angaatiin irraa deemteyyuu akkattuun walaa wanni ta'aatiin hin jiru. Bar hay. Adeef akkana wanni jettaa jiraadha wajjin jiraadha. Hayyeen adda wajjin jiraadha. Bakka tanaa miti bakka bareedduu. Laa bakka bareedduu. Bakka bareedduu wajjin jiraannaa ta'e. Yaa Rabbi maa qofaltaa miti deem bakka bareedduu wajjin jiraannaa. Abrahaam jamaadha Abrahaam wajjin jiraate sitti miyaan. Jiraadhu ni hayyee. Abrahaam jamaadha. Udaan. Hay nurree amma si barbaadetti ni asitti sitti dhufee deebireet hay nuur. Na jaalatta garuu hangaasi jaaladhati na jaalatu. Maaliif sin jaalanne dhiis. Wallaahi hedduu si yaadaati immoo ganda keessan deemtee narraa turte. In turree Abrahaam wajji jiraataa jirta yoo na ganda Raqaateetiin dafee dhufe. Laa. Abrahaam wajji jiraataa jirta. Laa ganda keenyaan dhufeen hin jiru as. Ganda keessanii miti. Hanga kan na dagatte kan Abrahaam wajji jiraataa jirta. Isaa wajji jiraatutti jiru isa fi fuula sirreessatti. Kana wajji nan jiraanna natti tolaan. Abaabola bareedaa hoo kenna ililli illee siif kannaayyee hoo ayyana jaalata indee asuma jiraan akkatti ililli walii kennine taphannee akka manatti taphanna hayayyee manatti taphanna hin barbaadu namuun jiru bar anaafi sibichaa hayyee anaafi maal taphan akka taphannaa dhagaa guddaa kanaa miti bar akkatti taphatan guddaa miti nala shanee jedhanii tokko jira akkatti walitti haane Nadaan guurin ati na jaalatu waan kanaa miti. Kanallee ni matabataan laala akkatti laala. Harka if cabsuu deemtaadhis. Yaa Rabbii xiyya. Hayyaa Sumayyaa. Ati wayii jumbeeku jumbeeku. Hayyeen beeku. Kana kanaan taphanna laala. Taa'e Abiraamii yaadde. Abiraamii ni jaalata. Abiraamii kutee injiru bara Abiraamii. Nukkubsuusi. Injiru. Ajaa'iba qabda wallaa. Inni taphadhaan deemu bakka ati na jaalattu. Osoo na jaalattee anuma hojii taphatta. Yaa Rabbii xiyya. Hayreenuu si jaalannaan guyyaa meeqa si barbaadu jiraane. Bi asuma taphataan hojii jiraadhu. Ilillii kana hunda walii kennaa walii kenninee abaaboo fi jalaa kan. Qoreedis qoreedha kuni. Kan margisiifadhee agartee hangaan jiru kana margisiifadhe laa babbareeda manallee ijaaradhe. Kanarra bareeda bakka na si geessuu deemu. Laali warda. Kanarra bareeda. Kanarra bareeda.